karaa ciraa deemu jira. Karaa hoggaa deemne karaan dachii rabbii waan gabbatteef bakka tana wallaalle. Qabu osoo argitanii. Aduudhaa gama aduudhaa bosonaa halkan fakkaatu. Kaayyoon isaanii diin rabbii islaamummaa fi sabboonummaa Oromoodha. Biyya seenaa qabdu qabna feenaan kottu nu daawwadhu haranna bulluqiin jira dhufnaan achi na gaafadhu. Biyya seenaa qabdu qabna feenaan kottu nu daawwadhu dallumannaan jira dhufu feenaan achi na gaafadhu. Hayyuu seenaas baay'ee qabna feenaan kottu irra baradhu karaa qofaa si rakkisaa dhufuuf. Biyya seenaa qabdu qabna feenaan kottu nu daawwadhu baalee roobeen jira dhufu feenaan achi na gaafadhu. Sawween irraa dhaqii gaggaafadhu gaara gooni biyya qabsoof qabsaa'ota qabda itti mooni. Hawwu dhaqii qeerroo gaggaafadhu laadamooni biyya qabsoof qabsaa'ota qabda itti mooni. Hada dhaqii seenaa gaggaafadhu muktaarasaan dhiiga kennaa nuchuu miccatanii wayitaarasaan. Biyya seenaa qabdu qabna feenaan kottu nu daawwadhu aratti doo jira dhufu feenaan achi na gaafadhu. Biyya seenaa qabdu qabna feenaan kottu nu daawwadhu arsiisi koo mandoon jira dhufnaan achi na gaafadhu. Biyya seenaa qabdu qabna feenaan kottu nu daawwadhu macaafituu lamaan jira dhufnaan achi na gaafadhu. Biyya seenaa qabdu qabna feenaan kottu nu daawwadhu harargee gaara mul'atan jira. Namni dachiin bosonoyte karaa ciraa deemu jira. Karaa hoggaa deemne karaan dachiin rabbii waan gabbatteef bakka tana wallaalle. Bullullee waa takka hin sodaannu yoo garlellee dila adama dhiiraati. Qabeetteeti. Akkuma isaan jedhan saniiti amma osoo hoyaanuu gaaruma kana gubbaatti lafti garanatu garasi wallaalle karana addaan wallaalle duuba. Baafdiyallee. Gizee addaan wallaalle. Baafdiya qiblaallee wallaalle. Jara keenya duuba gaarri amma ol baane kun ulaa takka bichaa qaba. Ulaa takkitii san ammoo lama ana jeetu deemee irra gaya malee irra gayuu hin danda'an. Asiin dura jiran gaafa horii namni as gubbaa bahee bakka deebuun dhabee halkan lamallee taatu ka bule as dhufee warri biyyaa asirraa fuudhee buuse jaatu. Nulleen dhiiroo nulleen akka akkas hin mudanne saniifuu isin meegaa bakka gartanii bakka dhageettanii du'aa'ii nuu godhaa isiniin jenna. Lafallee laala akkasiin bareedu. Deema rakkoo kan fuulaan as lallaalaa jeeta. Achi dhaabatu inni baasii achi dhaabatu jinnii deewa. Sillee deebisaa. Wallaahi dubbiin sodaachisaadha. Irra naadhaa. Kun amma eenyu jaa? Kun amma muka. Rabbi asitti isa uume takkaa namni isa muru. Dulloome laakiin. Dulloomee jira. Bal'ina dulloome bakka boo'ee jira kabiraallee. Namni kamaan jinni. Mooraa loonii as jedhe mooraa loonii as. Bara mooraa ta'ee. Yoo maayikii malee dhageessa namni kun haasaa dhaabu. Lakka isin haasaa walaala. Duraan teessumti jaraa taagartee gootonni karaa Hussein Bunee kan mallee Alii Jaarraa teettu dur bootaan as
Asik absawan bakka kana bootaan. Gandi isaanii. Gandi isaanii. Turte ammoo as bakki bootaan ammoo. Kun mooraa loonii jechuudha bakki Bakka kun. mooraa loonii. إنسان سلوني والنجا. Bakka biitti teetu isaan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دغمنا أمس تبني دفن جرا كبجمتوتا في جالتمتوتا خينيا واني داوتشو دفن تناجتشودا تكا بريدينا غاري كون أبو وسو أرجتني أكا جيهمون نديبا والله أكا أنجيهمون نديبا أكا إسنغرتن سنة تكراج رأى أكا نكيسيان واني تكا واني نمانياتو جوين بوتين بوفني إيرانس واني بنين سجى تكنجر شمبرو غارة قبا وجمالي سبحان الله تبارك الذي خلق الأزواج كلها سبحان الله ربين كينيا واتولشي ربين قدتك واكنت هند بريتشي ومجيتشو أني واني نقدسيس غاري كون كراتو كتشا كورتو أكا مكاتريب كورسان قفاق أباتشو يا أنا سوينا يا قدينا بالي بها بكا قبساوني كينيا itti qabsoyti bakka seenaadha bakka seenaa baalee baatana keessa bakka hedduu jira karaan bareedaan itti haa ba'u karaan bareedaan isii fakkaatu itti haa ba'u akka itti dhufne karaa kana akkuma hime san isin garsiiseetiin jira akkasii jechuudha kun gaa lafa qabsaawonni ta'a bakka abbootiin teenya itti qabsaawaa ture gootonni baaletti gurra gooti ta'arraan tana ilmaan isaanii qabsaa'ota jimaa qabsaa'ota haraaraa qabsaa'ota faayidaan qabne ilmaan seenaa abbaan haaromsine ta'an bakki isaan itti guddatan as jechuudha bakki isaan itti qabsaawan as jechuudha hoggaan tana jedhu ani namarra jabaa tahee takka caalaa tahee waan kana dhufe jechuu miti gaarri kun dhaabbata isaa jalarraa hoggoo waraabnu akka nama akkatti bareedu gartan gubbaa isaa akkatti bareedu gartan karaa tokkichasin horii baasanii horiin gaafa asitti horee bishaantu jira bishaan dhugee waan nyaatu nyaatee je gaafa ati guyyaa biraa dhufte horiin si baqata jira akka gadamsaatti yoo namni keessa isa kiyya lafa tana gubbaa isaa meeqani deemee gara gubbaa Akkana saata kafalakkaa deemnu. akkanatti saata kafalakka Malkaa sanirraa gara qiblaa kana saata kafalakkaa deemnu. saata kafalakka Gara ammoo gartee bahaatu irraa deemnee gara jalaa ol gara kololoo aduuti yookaan gara ol aanu booya kana idduutti daqiiqaa 40 deemna. Amma gaarri kana malee gaana goonii gorbaa jedhaniit gaarri biraa jira ammallee osii achi deemna. gooniin gurbaa gaman Asiin achi jira amma. Amma walakkaa isaa amma reef dhufne malee hin geenne bakki. as gaa bakki qabsaa'onni ta'a asirra achi lafti guddoon Allah. diriiraan. silaagaa namni gartan viidiyoo tana daawwattan ilmaan abboota as gubbatti qabsaawaa ture wanni kun biyya alaa yoo teessan isin hayaachiftu wallahi isin yaachisuu qabu Amma akkanisa laal kana goolaan kanaaf muka kana akkatti bareedu laali hanga sagantaa biraatti wal garu Makkanisa kun amma ceekataa laal muka ceekataa jedhamu laal. Kan inni dheeratu. Ceekataa. Koota amma bakka teessuma haadha inu. Bakka teessuma haadha inu amma. Yeroo naseen gandawii fakkaatti. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أديم سكينيا اتفافا إن دابنا إتما ديمو جرا لا كمان أدودا بوسنا هل كم فقط تلو أي أوروميا بيا باردون كبا أوروميا توجيتو بيا هايوب غوتوتا الدنيا رغاباتو وحرام بكي biyya teenya jaalatu dhageessaniimi biyya fi jaalachuun haraamummaan qabu rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam yuhibbu makka ثم قال بعدما هاجر إلى المدينة اللهم حبب إلي المدينة كما حببت إلي المكة أكا مكة جالتي يا رب بمدينة جالتي يا رسول بيتيسن جالتنا بيتيسن يادتنا بيتيسن في يادا tana biyyi itti dhaloota dhufu dhaalchifnu jechuudha. Hanga sagantaa biraatti wal garuutti deemsi keenya itti fufaa nu wajjin jiraadha. Paartii godhiiti naamuri adda. Kabajamtoota keenya deebine. Amma bakki itti reefuu sun bakka meeshaan isaanii taa'u. Bakka isaan waa itti gartee kaayatan, shinkii itti kaayatan. Bakka waraanni taraa waraanni gartee nagayaa taa'u. Bakki amma jiru tun bakka aangawoonni itti wal mari'atan.
bakka tana karra tani gartanii dhagaa walii kana karra takkitti tanan bahan natti fakkaate akkasimi karra takkitti tanan bahan gamanaan akkanatti dhagaadhaan marfamtee jirti. Lafti tun akkuma waan rabbiin qabsoodhaaf uumeen natti fakkaatti hogguun laalu. Ajaa'iba nama dinqisiifti. Yeroo akkanatti ilaaltu istiraateejiin isaan itti taa'an bakki isaan itti mari'atan. Akkuma waliigalaatti gaarri kun gara moggaa isaa lamaaniitiin bishaaniin dhaabbata. Gamaa gamanni isaa akka isin gartan kan asiinoo maaltu jira? Dahoo qabsaa'ota sabboontota Oromoodha. Akkasumas warra diin islaamaatiif qabsa. Istimaara mataan lafa ga'e rabbi haa nassaru warra diiniif bahe.